Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya egaa kutaa sadaffaa egaa Bobbo Live irra akkaataa koinii walitti qabatan kutaa lammaffaadhaa fi kutaa tokkoffaa barsiiseen jira. Viidiyoo isaa chaanaalii Ankojaanii argattoo jira. Kutaan sadaffaan kun egaa waan hunda banattanii kaatanii egaa haala isin akkaawuntii keessan verify gootanii akkasuma koinii walitti guuruu dandeessan jechuudha. Amma keessan agarsiisu egaa namoota tokko akkaawuntii isaa akka verify hin yookaan immoo verify ta'ee akkasuma koinii walitti qabuu hin eegalle namoota hedduu jiru jechuudha. Sababaalee akkasuma kutaa sadaffaa keessatti sababa akkaawuntiin keessan verify hin taanee fi koinii walitti qabachuu jettanii wallaaltan akkaawuntii keessan verify fi sababa inni ta'uu didee fi namoota akkaawuntii verify godhatan koiniin kan isinii walitti qabamuu jechuudha. Kana isin agarsiisa viidiyoo laayikii tuquudhaan gaa akkasuma warri subscribe godhaa isiniin jira. Bobbo Live kaarsiinuudhaan eega irra seentanii gaa ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa mallattoo kan macarashaa jirtu kan inni tuqxu jechuudha. Gara profaayilii keessa deemtu gara profaayilii keessa deemuudhaan gaa koinii namoonni walitti qabachuu jennaan koinii walitti qabamuu didee haala kamiin haala isin walitti qabachuu dandeessan inni kabraa akkaawuntiin verify ta'uu isaa haalatti beekuu dandeessan akkaawuntiin keessa yoo verify ta'e asumara tuquudhaan ni ilaaluu dandeessu komandeen gara isin agarsiise kabraa namoonni lakkoofsa bilbilaatiif iimeelii verify hin godhin asirraa siitingii ni tuqxu yeroo takkaaf siitingii ni jira asumarraa siitingii kaar tuquudhaan gaa bilbila keessa irraa gaa siitingii gara yeroo tuqxan haala kanaan iimeelii akkasuma lakkoofsa bilbilaa keessanii verify gochuu yookaan immoo yoo verify hin godhamin asirratti agartu jechuudha. Akkaawuntiin dasa kuruut kan jiru kun mallattoo xiyyaa fi lafii tuquudhaan namoonni Gmail akkaawuntii keessan verify hin godhin asirratti dhuftanii iimeelii fi point nambarii iimeil adreesii point nambarii paaspoortii barbaadee tummachuu dandeessu. Kana lamman verify gochuu qabdu irra tuqxanii jechuudha. Namoonni haala itti verify godhan viidiyoo darbe keessatti agarsiisee hamma qixxuma isaa yookaan immoo bakka itti verify gochuu dandeessan isin barsiisa malee haala isaa agarsiisan ture jechuudha. Kanaan duratti namoonni bakka isaa wallaaltan asirraa argachuu dandeessu. Namoonni koinii walitti qabachuu jennaan isin dide immoo amma kabraa isin gochuu qabdan dhugaa Rewardii kana irra yeroo seentanu wantoota hedduu jira rewardii kana jechuudha. Kabraa kana walitti qabuudhaan duratti keessin gochuu qabdan namoota yeroo hunda live irratti argaman bakka kana jechuudha. Nama yeroo hunda live irra oolu live irra jiru nama sana jala seentu seenuudhaan duratti keessin gochuu qabdan gaa awwalaa yeroo asirra tuqxanu ka awwalaa mallattoon sanduuqa akkasuma bakka waatti barreessan bakka awwala duwwaa jira. ID itti guutuu jariinuu isin himu jechuudha. Rewardii kana tuquudhaan gaa Dhaxanii qeexaa jira barreessin tanu yeroo bilbila bantan gaa bakka profaayilii keessa dhufuudhaan gaa reward kan jiru isaanii tuqxu jechuudha. Koinii guurrachuudhaaf yookaan koinii walitti qabachuudhaaf profaayilii keessan jala eega seentanii reward isaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu asirratti isin agarsiisan ture invite nama gaabbazuudhaan akkasuma doolaara 14 argachuu dandeessu geemii taphachuudhaan illee asirratti gaa guyyaa guyyaadhaan geemii seentanii yoo taphattan akkasuma koinii baay'ee argachuu dandeessu ilaa koinii 35,000 argachuu dandeessu jechuudha. Kama carashaa kun egaa akkasuma nama bira dhaquudhaan daqiiqaa 15 taa'uudhaan gaa koinii walitti qabachuu nama kana bira yeroo dhaqxan akkasuma yoo teessan koinii walitti hin guuramu. Kanaafuu wantoota isin gochuu qabdan gaa goo ka jettu qaatu qurmaan amma nama bira deemtu jechuudha. Nama ID itti himtanii yookaan ID akkasiin guuttan ID isaanii siditti kenne yoo keessa jiraate namichuma sana tuquudhaan jala seenuudhaan koinii walitti qabachuu dandeessu. Kabraa nama sun yoo hin jirre illee nama biraa bira deemtanii koinii guurrachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf laayivii takka irra yeroo tuqu irra tuqeessan Live takara tuqeessan agarsiifame live kan irra yeroo seenu gaa haala koinii itti guurratan jechuudha. Nama jala seenu hanga yeroo kana live nama jala seentan sanduuqa lama jira gubbaarra mallattoo diimtuu tokko sanduuqa diimaa takka ni mul'ata. Sanduuqa kana gaa dhufee kaa'ama achi keessa koinii guurrattu irra tuquudhaan sekundee FD gallakkaa'ee qalama qabeen galumaa gallakkaa yeroo qalama irraa hanga dhumaa gallakkaa'ee isin koinii sagalee waraabaa ruunfan keessaa bahee garuu isin yeroo jala seentanu sanduuqa diimtuu akka jirtu gubbaarra ammallee sanduuqa lama dhufaa tokko daqiiqaa 4 irraa eegalee gara 0tti lakkaa yeroo 0 irra ga'ee irra tuquudhaan koinii 5 wal isinii kennuu danda'a jechuudha. Inni lammataa immoo sanduuqi diimaan sun yeroo inni gara daqiiqaa 2 qabee gara gadiitti gallakkaa 0 ga'uudhaa dhufee sekundee 5 qatee irra tuqxanii fudhattu sanduuqa isaa irraa jechuudha. Garuu yeroo awwala seentanu namticha live irra jiru sana fooloo gochuu isin gaafata profaayilii isaa. Profaayilii isaa fooloo gochuudhaan gaa akkasuma eega fooloo gootanii kaatanii koinii jala argachuu dandeessu jechuudha. Profaayilii isaa fooloo gootan malee garuu koinii isin kennamu yeroo awwala seentan profaayilii isaa harka bitaa irratti argachuu dandeessu fooloo gochuu barbaadan jechuudha. Laayivii ol galtanii illee jira wajjin taa'anii teessanii waan jarri gorsa jee namaa kennan dhaggeeffachuu dandeessu. Koinii karaatti guurrattanuu haala kanaan kabraa Kaisin koinii baay'ee argachuu dandeessanu godinyaa keessanii share gochuu yookaan immoo namoonni sababa keessanii dhufanii akka jarri geemii kana ilaala yookaan geemii kana taphata yookaan koinii kana guurratan nama lama sadiin akkasuma namni isin share gootan sun yoo dhiqata dhufee akkaawuntii kana banatee itti fayyadame yeroo muraasa keessatti koinii baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Koinii hedduu argachuu dandeessu jechuudha. Yeroo muraasa keessatti sababa keessanii namni dhufee laayivii kana seenee yookaan immoo appii kana banatee itti fayyadamuu yoo eegalachuu sababa keessanii koinii guurrachuu yoo eegalee isinillee koinii baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaanii
koinii baay'ee walitti qabachuu dandeessu jechuudha. Nam tokko osoo akkaawuntii verifaayiv hin godhin laayivii isaarra seenaa akkasuma koinii walitti qabachuu barbaada. Akkaawuntii verifaayiv ta'uu qaba awwalaa jechuudha. Bakka na tuquudhaan gaa akkaawuntii keessan verifaayiv ta'uu qaba. Ka awwalaa fees awutonektar jedha. Awutonektar jechuun fuula keessan kennu. Sababoonni akkaawuntiin verifaayiv hin taaneef inni tokkoffaan kan isinitti himu namoonni akkaawuntii lama bantan yeroo awwalaa akkaawuntii tokko bantanii kaatanii akkasuma akkaawuntii kabraa akkaawuntii tokko bantanii akkaawuntii sana verifaayiv osuma hin godhin ammas akkaawuntii sana verifaayiv gootanii kaatanii akkaawuntii sana dhiiftanii kabraa yoo bantan akkaawuntii lammataa isa keessan kun jechuudha. Verifaayiv ta'uu hin danda'u jechuudha. Akkaawuntii awwala bantan feesiidhaa fi ID fuullaan verifaayiv gochuu yeroo fuullaan verifaayiv gootanii kaatan gaalaarii keessaa suuraa tokko ka dhiyeenya kaatan fuutanii irra kaawwattu akkuma inni isin barsiise. Suuraa fuula keessan yeroo tokkittiidha keessan verifaayiv gochuu dandeessan jechuudha. Yeroo lama irra deebitanii fuullaan verifaayiv gochuu hin dandeessan jechuudha appilikeeshinii kana. Kanaaf akkaawuntiin lama isin barbaachisu verifaayiv gochuudhaaf akkaawuntuma tokko verifaayiv gootanii koinii irratti guurrachuu dandeessu jechuudha. Osoo verifaayiv gootanii fuullaan verifaayiv hin godhin yoo dhiqata koinii guurrachuu dhattan isiniif hin eeyyamu. Akkasuma bakka kana tuquudhaan kan isin verifaayiv gootan. Kaaganyallaa lakkoofsa bilbilaa ka awwalaa akkuma isin hime yoo verifaayiv ta'ee hin jiraanne haala kanaan verifaayiv ta'ee yoo hin jiraanne wantoota lama isin agarsiisa. Upload akkasuma upload faayilii fi upload ka jiru upload faayilii jechuun upload footoo fi star footoo yookaan immoo footoo akkasiin fuullaan mul'atan isin eeyyama. Fuullaan waa xiqqoo ni mul'atu ammallee upload gaalaarii keessaa footoo yeroo dhiyoo keessan footoo rakaa'uudhaan verifaayiv gootu jechuudha. Kabraa lakkoofsa bilbilaa akka nama isinitti hime siitiin giraan seenuwaan lakkoofsa bilbilaa keessan verifaayiv gootu iimeelii akkasuma verifaayiv gochuu qabdu jechuudha. Osoo lakkoofsa bilbilaa iimeelii verifaayiv hin godhin koinii guurrachuu yeroo isin dhaqxan koinii isiniif hin kennamu yookaan immoo koinii guurrachuu hin dandeessan jechuudha. Akkaawuntii keessan awwala verifaayiv ta'uu qaba. Namoonni laayivii jiranuu isiniif himu sababaa inni koinii isiniif hin herreegne yookaan immoo sababaa isin verifaayiv ta'uu hin dandeenye. Namoota tokko akkasuma osoo verifaayiv godhin koinii guurrachuu barbaaddu waan ta'eef akkaawuntii keessan verifaayiv godhaa ka'aatii gara koinii deemaatee koinii walitti qabadhaa isin jedha. Keessatti ijoollee shamarranii koinii baay'ee argachuu dandeessu. Laayivii siin guyyaatti maallaqa hedduu argachuu dandeessu ni jira. Appilikeeshinii kana haala kanatti fayyadamaa namoonni baay'een irraa maallaqa argataa jiru. Isinis akkasuma deemaa itti fayyadamaa isin jedha. Viidiyoo koo laayikii tuquudhaan gaaffii qabaattan koomentii naa kaa'aa isin jedha. Appilikeeshinii liinkii isaa yoo argachuu barbaadan gaa akkuma isin hime YouTube irraa viidiyoon koo jalas liinkii appii isiniifan ka'a viidiyoo kana jala diskiripshinii yookaan immoo viidiyoo kana jalatti liinkii isinii ka'a liinkii isaa argachuu dandeessu yookaan chaanaalii telegiraama kooti telegiraama gubbaarra eega seentanii gaa bakka waa barreessuu irratti Abduu Oroo yoo jettan chaanaalii hankoo ni argattu. Abduu Oroo profaayilii isa kanadha. Telegiraamii akkasuma hankoo join gochuudha warri haaraa telegiraama koo jalatti koomentii waan barbaadan gaaffii waan barbaadan gaafachuu dandeessu ni jira. Haala kanatti fayyadamaa viidiyoo laayikii gochuu hin dagatinaa.